Singer, Abid, nagaan siif haa ta'u jirtu? nagaa keessanii? Oge jiraatte akkam? Nagaa. Barreeffama san siif barreesse moo TikTok ma barreesse? Yes. Get ready with Habibi. Tell him Habibi too. We're gonna go together. Daa'iman na rakke. Ha? Fadhuma keetiin. Maali akkamii mirqaanallee hin qabu. Okay. Dhugumaan islaamummaa fudhachuu barbaadde? Mirqaanne caatii minamna fakkaatullee hin fayyadamu ammaa fi Ayye. yaaduma Kasoo taate jedheeti. Islaamummaan sii galeera? Islaamummaan sii galeera? Na hubachiistanii akkana fudhachiiftaniif hin dhufe. Okay. Kiristaanummaan sii galee dura? Inni naagaleetiin keessa ture. Okay. Ammas keessuma jirtaami? Eeyyaa maal dhalli namaa Okay. waan tokko hubatee ofitti fudhachuu waan danda'uufi. Akkasi. Yoo jechuun kee hubatte sin dhibu jechuu kee keessatti kee keessa waaqamee waaqessa kiristaanni. Hubadhee kan keessan fudhachuu barbaadeen Inni hubatte jechuun kee akkuma hubatteessi jechuun hubatteessi jechuudha. Kee keessa waaqamee waaqessita. Waaqa tokko. Tokkichi san kami? Yes, one second. Okay, Yesus waaqa ittee waaqessaa jirta? Yesus eenyu waaqessa? Ofiisaatii waaqa waanta ta'eef inni waan waaqessu kan biraallee hin qabu. Ayyasi yoon sii kenne Yesu qaama waaqessuu qabaate. Sana na hubachiisuu fi xeksii Si hubachiisuuf hin jenne jechuun keetuma jechuun anan mana dhibee beektu. Ati Yesus waaqetta, Yesus waaqa ati Yesus waaqessa, Yesus waaqa waaqessuu qaba. Hin ta'a akka kun. Singer. Sanaan kan wal qabatu quraanarra hin jira taanaan fudhadheetti waaqessuu nan danda'a. Waan siin jedhe Yesus Kiristoos waaqa qaba jettee amantaa? Wangeela irratti waaqa qabaa jedha Yesus. Phaawulosis akkas jedha, Yesus illee akkas jedha. Maalirraa? Wangeela irraa. Yesus waaqa qaba kan jedhu. Si kannu? Naalattanii nan fudhadha. Okay. Wangeela. Itti walii galee hubadhee dhiifama naa godha ustaaz. Ayyee. Hubadhee isinii wajjin itti fufuu waan hin barbaaduu fi. Abshir obboleessa koo ani jechuun laphee kee hin arku waan ati deemtuu fi ansi argisiisuma dirqamni dura jiru beeytu. Dirqamni dura jiru sanuma. Ximooxiyoos dura boqonnaa 3 lakkoofsa 23 dubbisime. Ximooxiyoos? Isa dura boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Ximooxiyoos manse'a. Qorintoos duraan ilaala lamaan irra. Isin kan Kiristoos kan Waaqayyoo kan jedhu akkasuma jira kan Ximooxiyoos mana fakkaatu. Ximooxiyoos akkasin jedhu. Okay, Qorintoos dura. Laalime. Qorintoos dura. 3:23. Ya. Intini baasu fakkaatu. 3:23. Ayye. Eeywa. Akkas Isin immoo kan Kiristoos. Kiristoos immoo kan Waaqayyooti. Eenyu Kiristoos? Yesus waaqaami? Okay, Kiristoos kan eenyuti? Jedhika. Waaqayyo abbaa isa ijaan hin mul'atu. Ati kan eenyuti? Isin kiristaanonni kan eenyuti dura? Isin kan Kiristoos. Kan Kiristoos. Ati kan Kiristoosoo kan eenyuti? Kan Waaqayyo abbaa isa ijaan hin mul'anneeti. Okay, Waaqayyo ijaan hin mul'anne. Waaqayyo ijaan hin mul'anne san malee Waaqayyoon biraa hin jira? Hin jiru. Goobas. Thank you. Kanaafuu Yesus waaqa ta'uu hin danda'u ka. Yesus already kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti jedhe. Kan Waaqayyo. Waaqayyo kami? Waaqayyoon waaqa qaba eenyu kun Singer ko. Kun ifa galaadha. So kanaafuu Yesus waaqa qaba. Kun asitti Yesus kan Waaqayyooti. Ati kan Kiristoosi Yesus kan Waaqayyooti. Tole boqonnaa biraa keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 dubbisime. Yohaannis 20:17. Ayyee. Galatoome eebbifamii.
Eenyu sayyaa yoo dubbatan dubbadda inshallah. Yohaannis Yohaannis 20:17. 20:17. Ayyee. Aywa. Biyyi lafaa Akkas jedha. isaa akkam jedha. Yesus ammoo ana hin qabin Maariyaam Magdalaan akkana jechuun jira. Ayyee. ani amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqa keessaniitti ol naan ba'a jedhi. Isaaniin jedheetti naaf himedhe. Tole waaqayyo kootii fi ishee abboome jedha. Okay. Yesuus Ergasii Kiristoos Maariyaam isheen Magdalaa dhuftee dhumatee bar. Wanni homaatu san. lakki intinii tafee jira tiksii lakkoofsa 18. Maa 18 dubbisin jedheemi. Maalire? Waa'ee Maariyaam Magdalaa waan. Amma waan Ay jedhu. walibsa jedheni. Ay orinis dhumatee. Ergasii Maariyaam isheen Magdalaa dhuftee ani goofticha argeera. Akkasi. Ani goofticha argeeraa jette. Jettee bar waan argitee himtee miti himtee. Gooftichi isheen argite kun Yesuusin jecha xiqqoo bar. Yaa jettu. Gooftaa waaqa hin jenne bar. Akka jedhu Yesuus fadhu gooftaa fadhu waaqalleetu waaqni waaqa hin qaba. Hin qabu mi? Waaqni waaqayyoo waaqessu hin qaba. Waaqayyoo hin qaba. Waaqni waaqa hin qabu. Goobas. Okay, Yesuus akka jedhe kuno achumarra argitee jirta. Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo eenyu jedhe ol naan baa jedhe. Eenyu jedhe. Maal jettan? Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessaniitti ol naan baa jedheemi. Waaqayyoon Yesuus kami? Yesuus waaqa. Yesuus waaqa. Waaqayyoon isaa kun kam? Waaqayyoo kootii fi keessan jedha Yesuus kun Maariyaam Magdaleen. Yesuus ikkoo duraan sagaleedhaan turee jedha Yohaannis irraa. La ilaha illa. Waan sagalee siin hin jenne. Yesuus maal jedhe asirratti waan sagalee takka keessan galchu sagalummaan hin jirtu. As akka jedhe waaqayyoo kootii fi singar waaqayyoo keessanitti ol naan ba'aa jedhe Yesuus biyya lafaarra jiraami. Waaqayyoon Yesuus kun kami? Sila Yesuus waaqa siifi. Waaqayyoon waaqa qabamoo? Uumamaatu waaqa qaba. Kanuma takkitti naan adeemse. Sagalichi waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyoon bira ture kan jedhu sun ikkoo sagalichi waaqa ta'uu isaa. Si gaafadhayye waaqayyoo kan bira ture sagaleen. Dubbiin asitti faalla. Sagalichi jalqaba waan hundumaa turedha. Kama eenyu waaqayyoo kan bira turte sagaleen. Waaqa isa ija namaatti hin mul'anne. Okay, waaqayyoo ija namaatti kanaafuu sagaleen eenyu? Sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi ofiisaatii waaqayyoon turedha. Yaa singare kiyya akka dubbiin waldaa fi masjida jiraniiti miti bar TikTok irra jira waan jedhe sagaleen maannoo sagaleen dimtsiin san eenyu qaaliin san eenyu nabbare eenyu Yesuus himi. Okay, sagaleen waaqayyoo kan bira turte. Waaqayyoo isa ijaan hin mul'anne bira ture. Tole waaqayyoon abbaan sagalee moo sagalee miti? Yesuutu sagalee moo waaqayyoo abbaan sagalee? Sagalichi ofiisaatii waaqayyoon kana fudhadhisse. Hafuura qulqulluu hin qabdaa miti gaggeeffamtan kiristaanonni hafuurri keessan yoo dalagee deebisu isa si bira jiruun cal jedhin naan dhagaa. Waan jedhe Yesuus Kiristoostu sagalee ture moo waaqayyo abbaa sagalee ture? Yesuustu sagalee ture. Goobas waaqayyo abbaan maal ture? Waaqayyo abbaa bukkee Yesuus sagaleedhaan. Afaan Oromoo si galaante? Afaan Sagalichi ofiisaatiiyyuu waaqa ture jedhu. Let me talk to you in English or whatever. Afaan Oromoo si galaati? Si gala? Jedhe yaam Ingiliffaadha yaan hin jirtu Oromoo keessa yaa jechuun hiikoo hin qabu. Waan jedhe Yesuus Kiristoostu sagalee waaqayyoo ture moo waaqayyoo abbaatu sagalee waaqayyoo ture? Yesuus Kiristoostu sagaleedhaan gara biyya lafaa dhufee ofiisaatii waaqa bira moo ture? Gurbaan afaan Oromoon beeku akkam goona sayya Amaariffaa itti haasofitanii? Singer. Kaabo.
Carraa kun akka dhufe mee dhaabbadhu isaa wajjin fixa dhaabbadha nama meeqa hojii haasawu jechuun amma sirri gaana rakkoon qabu garuu atamma gaafii gaafataa inni akka gaafii akka keetti osoo ta'ini akka isaa ifetti si adeemsu maal seete ifee miti oika let me finish ana isaa wajjin fixa isaa wajjin fixa ni dun seeni dhiirtee wajjin seentu please no ani gaafii si gaafachuuf osoo ta'in yaadas kennu onno waan biraas gaafachuuf osoo ta'in dhaggeeffadhaa fayyeen hin dhaggeeffadhaa maaltu jira beektaa ati gaafii gaafataa kan jiru anaa jira isi na dhaggeeffadhu akkas osoo ta'in akka fedhii keetti nu jidduutti jamping godhaa seeni nati Hindi no ba muti si godhuu dandeenya sillee buusuu dandeenya kabajaan si ol taljiiti taraa kee gadu amantii kee hin beeku pheenxee ortodoksii nama kana hin beektu waan barbaade haa ta'u ofii bicha dhaggeeffachaa ta'e namni dhaggeeffatu laala afaan kee put the mouse ma zip afaan kee tana zip haa jedhu caljii ta'i no argitee dandeettii haasaa osoo hin ta'in namni ayyee deema ayyee akkana se on acheela taap godhi amma eenyutti himtagaa kolkolo okay waan jedhe singer Waaqayyootu sagalee Waaqayyo abbaa sagalee jalqaba sagalee ture moo Yesuustu sagalee ture? Yesuustu sagalee ture. Okay, Waaqayyo abbaan maal ture? Ofuma isaatii waaqa ture. Gobas, thank you. Abbaan waaqa guutu moo waaqa irroo? Abbaan waaqa guutuu. Abbaan waaqa guutuudha miti? Gobas, abbaa san malee waaqni biraa jira? Sagalichi ofii isaatiiyyuu waaqayyoon tureedha. Yaa singer koo si jaaladha nama waaqayyoo. Waan si gaafadha afaan Oromootiin si gaafachuu jira miti please. Waan jedhe waaqa kan waaqeffamu. Sagalichi ofii isaatii waaqa waan tureefiti Yesuus Kiristoosis waaqa jechuudha. Naa deebisee bar isa kana kanaaf ibsame. Gartee jalqaba waan hundumaa dura Yohaannis takka sagaleetu ture jedhe san waligale sagaleen eenyu jennaan Yesuus naan jettee tole waaqayyo abbaan maal ture jennaan waaqayyo ture naan jettee miti gobas fudhadhe waaqayyo abbaan kun waaqa guutuudha moo waaqa irruudha waaqa guutuu gobas waaqayyo abbaa malee waaqni biraa hin jira waaqayyo abbaa malee Injira waaqa meeqaa jira waaqa tokko jira moo waaqa lamaa jira? Maal jette waan jette irra naaf deebi'u. Ustaaza dubbisaa abshir raayyaa dubbisaa raayyaa. Salaamu alaikum Abu Zaifa. Waalaikum salaam. Dubbatu namicha biisuu. Halkan isin ayyee. Ayyee tole waan siin jedhe waaqayyoon tokko jira moo lamaa jira? Waaqa tokko. Goobas tokkichi san waaqayyo abbaadha moo waaqayyo ilma? Waaqa sadan tokkummaa hafuura qulqulluu. No hin jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 baasi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha ad-din. Banatte? 17 takkarraa eegale wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa takkarraa eegale dubbisi qaceellotti kana egaa dubbate booddee tole Yesuus gara waaqaatti ol ilaale tole yaa abbaa yerichi ga'eera eenyu dubbachuu jira Yesuus thank you itti fufi yaa abbaa yerichi ga'eera ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilmi kee akka ulfina siif kennuuf gara keetitti ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu. Okay, eenyuuni Yesuus Kiristoos gara gartee ilma kan kee gara keetti ol fudhachuu jechuu jira Yesuus. Abbaa. Eessa jira Yesuus yeroo kana jedhu kana? Biyya lafaarra jira fooniin. Thank you. Kan waaqarra jiru eenyu kan lafarra jiru eenyu? Yeroos kan waaqarra jiru abbaadha lafa kan jiru immoo Yesuustu foon uffatee lafarra jira. Goobas abbaan waaqarra jiru san waaqa moo waaqaa miti yeroo achirra jiru? Waaqa. Goobas Yesuus yeroo lafarra jiru nama moo waaqa? Nama guutuudhas waaqa guutuudhas. Okay, waaqaatu waaqa kadhachuu jira. Yaa abbaa ilma kan kee ol fudhadhu jedhee waaqaatu waaqa kadhachuu jira. Aboo nama si haasa'u san dhiisi. Nama si haasa'u jira. Laphee lamaan hin deemtu qalbii lamaame. Viidiyoon isinii galcha namni illee hin jiru.
Injira hindagaa gurraani. Okay, yeroo Yesuus lafarra jiru waaqaatu waaqa dubbatee gara keetitti ol na fudhadhu jechuu jiraani? Waaqa lama? Yesuus yeroo lafarra ture Fiti amma numa fiti haatu muro qoy ragaan kiyya ijoon kiyya bakka deemu fi jira itti fufi yaa abbaa yarichi geera ilma kee gara keetti ol fudhadhu jedhee maal jedhe lammaffaa irratti itti fit ilaan qasa daffaa. Tumuri. Maal jettan irra deebi gaaffichi. Dubbisi. Tumuri keewwata kan ilaan qasa sadii dubbisi. Eeshi. Dubbiseen fixash. Fixi eeyyee. Akkuma tifoon qabeessa hundumaa irratti aaboo isaaf kennite. Inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuuf. Haa kennuuf. Tole. Sadaffaa. Kana Yesuus. Si Waaqayyo tokkicha. Si Waaqayyo isa tokkicha. Isa dhugaa. Isa dhugaa. Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoosiin. Isa ati argites beekuun isaanii. Argite miti ergite. Isa ati ergite. Beekuun isaanii jireenya bara baraati. Tole eenyuutu si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin ergite beekuun isaanis jireenya bara baraati eenyu jedhe? Yohaannis. Yohaannis bira dubbachuu jira. Inni sobiin kan jedhu caafamee jira. Abboomii kurna keessa sobuu jirta. Nama si bira sitti himu jira. Okay, anyway. Itti dhiisi gurri kiyyan dhagaa. Okay, Waaqayyoon tokkichi Yesuus. Waaqayyoon si Waaqayyo you the